jirtan nagaadha fayyaadha nagaa keessanii egaa gurmuttuuf History of Freshman Course Chapter 5 eegaleeti kan jirru har'aan tana gaa'ii Chapter 5 dhaan haga xumuraatti paartiilee garagaraatti qonnee kan waliin biraan gayaa xumuru taati nafaana bu'aa na hordofaa haga xumuraatti like share subscribe gochuun nu jajjabeessaa komentii jalatti yaada nu barreessaa waa yaada keessan gaafii qabdan qeeqa qabdan hunda nu barreessaa isin jenna hayee hundaafuu haga xumuraatti nafaana chapter 5 topikiin politics economy and social process from early 16th century to late 18th century. Between this period, major team under this unity egaa topikiin keenya kunoo kana fakkaatee jira. Ara topikiin subtopikiin irraa eegallu conflict between Christian kingdom and other sultanate. Causes of the conflict. What is the cause of conflict between them? Cause of conflict tarraayita kan jiru kana jechuudha. There were two major causes behind the conflict between the Christian Highland Kingdom and the Muslim Lowland Sultanate. Sababoota lamaan armaan gadii kana sababoonni guddaan wal dhibdee mootummaa kiristaanaa mootummaa musliimaa jidduu ture jechuudha. There were economic reason and demographic factor. In terms of economic reason, both Christian kingdom and the Muslim Sultanate were competing to control the profitable Dayla trade. Egaa akkuma mata-dureelee dabreen keessatti chapter 4 jechuudha. Waa'ee waldhabdee jidduu isaanii kana dubbachaa turretti kun wasittillee irra deebi'ee kan jirudha. Wanti kunniin egaa economic reason and demographic factor jenneeti kan turre akkasuma ammallee haaluma saniini sanuma jechuudha. Wanti jijjiiramni biraa hin jiru waan xiqqootti dabaltee jirti malee amma haala nuti histiriin nuti barachaa jiru kun jechuudha. The reason both Christian kingdom and the Muslim Sultanate were the competing to control the profitable Dayla trade. Waldhibdeen isaanii guddaan karaa ikoonomikiitiin maal ture jechuudha. Dayla tireedii koontirool godhuudhaaf morkii isaanii jidduu ture kana waldhabdiidhaaf madda rakkoo isaanii kan ta'e ture jechuudha. The second factor was demographic factor. What is the demographic factor? Baay'ina uummataa population fasting population growth irraa ka'uudhaan Muslim Sultaanetiin iddoo loon isaanii yookaan settlementii qubannaa mataa isaaniitiif akkasuma not enough pastoralistii waan ta'aniif enough pastoralistii barbaadaaf jecha kan demographic influence sababa ta'uufii danda'ee jiru. At the eve of conflict on the side of Muslim Sultanate, there were intensified internal strife or conflict and corruption and anarchy. Kana jechuun akka jala bultii yookaan waan isaan akkatti qophaa'an taasise wal dhibdee maaliitiif Muslim Sultanate gara Muslim Sultaneetiin jechuudha. Intensified internal gara keessoo isaanii conflictii waan isaan jidduu ture akkasuma corruption yookaan anarkiin isaan jidduu waan jiruufi jechuudha. Sababoota lamaan kana akka eve of conflict Muslim Sultaneetitti kan laallu. Despite internal problem during this time, Imam achieved in mobilizing Al-Gabahari, Hara, Somali and other pastoral community to common cause. Ta'ullee wanni kun internal problem kan yeroonii fi
during this time yeroo san Imaam Ahmad yookaan imaamni kan achieved itti milkaa'e waan sanii in mobilizing Affaar gara Affaar deemuudhaan jechuudha. Argubbatti, Hararitti, Harlatti, Somaaliidhaa fi akkasuma Azir Pastoral Community garasitti common cause isaanii kana jidduudha wal fayyisee wal taasisee jechuudha. He convinced them not to fight each other. Kan walii galche not to fight akka hin lolle wal jidduu isaaniitti jechuudha akka fi waliin lollolle kan dhorke. Maaliif tooftaa kana kan yaade tokkoomsee humna jabduu waraana isaa akka ijaaruuf jecha imaamni itti yaadee kana kan hojjete jechuudha akka first pilaanii isaatti kan itti fayyadame. But unite and expand to Christian kingdom. Garuu tokkummaa fi babal'ifannaan gara mootummaa kiristaanaa kanatti akka deemuudhaaf and then he gained the audience and the consolidated army to fight Christian kingdom. Sababa kanarraa kan humni isaa cimtee imaamticha akka mootummaa kiristaanaatti humna cimtuudhaan dhaqee